Nagaan isiniif haa guddatu kabajamoo jaalatamoo kan taatanii Eelsaatuuf jalatti kan argamtanii obboloota koo akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kootii galata gooftaa egaa maatii warri naaf hin taane maatii naaf ta'a maatii koo wanti warri taatanii baga nagaan dhuftan irra deebitanii isiniin jedha egaa guyyaa har'aa kanaa waan tokko isinitti agarsiisuuf gara keessan dhufe innis immoo kama isinitti mul'isaaru kana minxaafa kana isinitti mul'isuuf dhufe afeeti egaa kan viidiyoo hojjetaaru minxaafii kun egaa gara biyyaa yoo gallu minxaafiin kun baay'ee nu fayyada saniif isinitti agarsiisuudhaaf dhufe meeshaa caccabuu meeshaa akka kan ammoo caccabu bituu irra waan akkanaa kana minxaafota maggaarajaa laafii kanneen otoo bitanneeti akka kootti jechuun sayyoo darbeetiin jedhe warqee kanneen bitannee dugalle ani baay'ee tokko kana isiniin jedha akka kootti kun egaa yaada kooti inni kun ammoo biyya keenyattuu argama qodaan kumuun argama dhugatti dubbachuuf biyya keenyattuu qodaan sirritti galeera kunis ammoo jira haa ta'u garuu xiqqoo qaaliidha egaa ta'e ammoo asii ammoo hamma ta'e tokko qaraxnillee wayin jira moo akkasiin jira jedhanii waan nuuf ga'u ammoo garuu bitannee galuu qabna kan jedhu egaa minxaafni kun bifa sadi qaba inni kun amma kan argitan kun inni isa tokkoffaadha tokkoffaa yoo jedhu kanarra kan jiru jira kan turkii jechuudha isa otoo hin taane kun amma bakka mallastenyaa kan ammoo baay'ee tokko gaarii ta'eetiin jedhe isa isiniin jedha inni lammaffas isinitti agarsiisa ka sadaffaa ammoo hin qabu sadarkaa sadaffaa lachuu isinitti agarsiisa maaliif adda viidiyoo kana isinii hojjetaatiin jira minxaafii kana gaafa binnu sobamuu dandeenya minxaafii lamee amma akkamitti isinitti mul'isa kunini minxaafiin kun amma xiqqoo yabbata waxanii jedhama waxanii jettanii bittanu garaan isaa waliin taruu kaaniinillee kuunillee feekii ta'e akkuma kana hojjetameetiin isinitti mul'isan gatii tokkoon gurguratan gaafa isin beektanii adda baafattanii hin biqne gatii tokkoon isinitti gurguruu danda'an kanaaf gargar haa baafattaniif isinitti mul'isaatiin jira minxaafiin kun hin badeetiin ture dhugamaanuu minxaafii kana nama biyya keenyaatii namoonni gurguraniitiin jedhanii isaan ammoo naa fidaa jedheetiin firee lamaa qofa na arganii naa fidanii egaa hin jiru isa kana fakkaataa guddinni isaa sila kun akkuma argitan kana soofaa walakkaa fi akkuma argitan kana kunooti kana fakkaataa inni biroos ammoo jira waan ta'eef qoyaa isinitti agarsiisa kan biraas akkasumatti obsaan eegaa inni biraas ammoo isa lammaffaa isinitti agarsiisa akkam nagaa zooraara tole isinitti mul'ata jedhee abdiin qaba sorry egaa harka tokkoon qabeetiin hojjetaara waan ta'eef homaa gochuu hin danda'u inni lammaffaa ammoo isinitti mul'isa isa kana inni kun ilame inni kun kunooti bifni isaan bareeda akkuma uffataa walitti dacha'a ilalaala garuu rakkinni inni qabu gaafa afneetiin jennu amma kun gaafa afnu lafa qabata kun hin socho'u kun jechoo kun ammoo gaafa afneetiin jennu maal ta'a hin mucucaata jalli isaa hin mucucaata irranni isaa yoo laaltanii dhugaa baay'ee bareeda kun ilaalame hin bareeda baay'ee bareeda huma waan bifa isaa wanti itti himtan takkallee jiru hin bareeda akkuma argitan kana garuu maaliidha akkuma isin hin jedhe hin mucucaata kana waan ta'eef kana sammuu gargar baaffadhaati furdaa yoo laaltaniitiin jedha amma gatii kana godhanii isinitti guru amma laala hojjaanillee wal tara kun jechuudha hin taraan gamasiinillee hin jira hin tara garaan isaa garuu tokkuma garaan kanniinii tokkuma qumatii wal tara hojjaa isaa jechuudha kanaaf kana sammuu gargar baafattanii
yeroo bitattan bitachuu qabdanii isinin jedha. Kanaaf gara keessan fidee fakkeenyaaf isuma kana araboonni warri hama nagaaddee kana jechuun kana gatii kanaati isinitti gurguran. Gatii kanaati yabba jedhaniitiin isa kana gatii kanaati isinii gurguruu danda'a. Kanaaf gargar baafattanii akka beektanii fi isinii fi kana viidiyoo kana hojjetaatiin jira waa biraatiif utuu hin taane ani kana dura hiriyoonni kosa ammoo waan ammoo kanatti sobabanii fi gaarii jedhanii kan bitaniitiin jedhanii garuu bifa qaba waan ta'eef kana gargar baafattanii akka beektaniif isinii fidee. Egaa viidiyoo kana yoo jaallattanii like share naaf godhaa. Gaaffii soo qabaattan na gaafachuu hin dandeessan isiniin jedha. Inni sadaffaa ammoo sadarkaa sadaffaa yaa'u haga amma dikoorii tana ledha. Dikoorii tana qofa haga nan geessi isiinis ammoo hin jirti. Sun ammoo isa ammoo yabbaan illee kun hin jira kan Turkii kan ammoo wadhakkeessillee hin jira. Isa ammoo akka feetanii bitachuu hin dandeessu. Garuu kana ammoo kan soofaa gidduutti yookiin ammoo iddoo barbaadanitti fayyadamuu barbaadanii haala kanaan gargar baafattanii ammoo bitachuu isinirraa eegamaa. Egaa kana isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Inni kunis immoo asittis ammoo wanna kan argitanii kuni maggaarrajaa qaba. Maggaarrajaa qaba. Kuni maggaarrajaa isaati. Asuma laala isas gaafa duras isinitti mul'isee jira. Yaa harka tokkoon hojjechaara waan ta'eef homaa gochuu isinii hin danda'u. Inni kunis maggaarrajaa qaba. Kun maggaarrajaa jechuudha. Maggaarrajaadha. Garuu laafiin kun dhumate dhugaa. Kuni maggaarrajaa maal wajjin bittanii laafii wajjin bittan jechuun kunin gama tokko jechuun kun amma lama tokko miti lalaalaa lama inni yaa waan naa toluu dhabeef haala kanaan isiniif waraabaa jira waan ta'eef na of kolchaa sumaanii kun ammoo waa'ee isaa hunduma qaba. Kunis ammoo kan maxxaaxa keessaati yabbaadhaa. Kun ammoo isuma laafii guddichadha. Okay. Akkana siin gara yoo galchineetiin jenne kunooti maccawtoonni jiru. Maccawtoonni lamatu jira. Egaa hundumaan baasu caammas qaba. Inni kunis jira. Baay'ee bareeda dhugaa dubbachuu fi kun ammoo tiraasotaadha. Afur kun. Inni kana fakkaata. Kun caammaan illee isinii baay'ee. Okay. Kana fakkaata. Na akkasitti bitadha waan akkasii kana bibbitadhaati waan caburra waan akkana isin wajjin tura yoo namaafillee kennitanii ofii keessaniifillee yoo taatanii isin fayyada waan ta'eef waan akkana kana bitanneetiin biyya keenyatti galuu qabna. Waan cabuu zayit mana waan nan taane walitti qabneetiin ganzaba keenya sammuu fixachuun qabnu. Yoo kanarra kalufe ammoo akkuma isiniin jedhe warqee bitadha. Kanuma yeen warqee bitadha. Isin ka warqiin godhanne entu godhata. Kana isiniin jetti Elsaanii waan na wajjin turtaniif baay'ee galatoomaa yaada yoo qabaattanii koomentii irratti naa barreessaa. Yeroo biraa hamma walitti deebinuu fi bye bye. Thank you.